dursee hordoftoota kiyya bakka karaa YouTube kiyyaa dhuftanii arra sagantaa fayyaa waa'ee jaalalaa fi bultii kan jedhamtu irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Kanarratti yaada xiqqoo isin gorsuu barbaada. Yeroo baay'ee jaalala busheessuu keessatti gaheen dhiirti taphattu guddaadha. Dubartiin yeroo fudhannu dhiira wajjin yeroo wal cinaa qabnu dubartiin obsa cimaadha qabdi. Jarjartee waan diitu. Dhiirti garuu waa hunda qofa kophaa to'achuu bira dabritee yeroo wooma dhuunfaa dubartii keessa seentu mul'atti. Kun ammoo bilisummaa dubartii dhorkee manatti hambisee isiin ammoo isiif yaadee kan godhe itti fakkaatu jiruutu jira. Warri kaan immoo akka inni nama faana waliin qunnamne akka inni godhu osuma beektu bultuma siitiif jecha warra callistee laaltee jiraattuutu jira osoo rakkina kana beektu jechuudha. Bultuma siit jaalalaaf jecha jechuudha. Tokko immoo obsa fixatanii jaalalaa fi bultii isaanii tiiganii dhiisanii warri deemus misti humi jechuudha. Sababni inni bilisummaatti dhorku maali? Wanni takka amma fakkeenyaaf ka'umsa qabdi. Sababni inni itti dhorku maali? Maaliif dhiirti tokko beekaanis taanaan osoo hin beeknees taanaan sababa garagaraa irraa kan ka'e yeroo mirga jaalalleesaa yookaan haadha manasaa irraa fuudhuutu jira beektaa. Wanti inni akkas godhuuf kana jechuun illeen ulfaatu garuu sababa mataasaa qabaachuu mala. Sababni mataasaa kan jedhamu keessaa tokko of xiqqeesseef laaluudha. Isiin waan hedduu miidhagduuf jecha hedduu ija dhiiraa seenuu dandeessi, qalbii ija dhiiraa keessa seenuu dandeessi jee shakka. Maaliif osoo namni hedduu jaalatu nama hedduu keessa waan fuudheef jecha isiin tun ija dhiira biroo harka seenti jee waan yaaduuf jecha ammaasoo waa hunda guutuu fi waan hin dandeenyeef jecha namni isiif waa hunda guutu na jalaa fuudhata jee yaade jechuudha. Saniif jecha of xiqqeessee of laalu jechuudha. Warra na caalaniitu na harkaa fudhate jee of xiqqeesseef laala jechuudha. Kan lammaffaa shakkiidha. Shakkii ani dandee waan isiin feetu waan hin guunneef jee ifamansiisee jira sammuusaa. Waan ifamansiisee jiruuf jecha isiin ammoo waan namoota silaa fadhiisii tana guutaniif bira na duraa deemti jee shakka. Inni duraanuu waan waa takka guutuuf hin dandeenye jee waan ifamansiiseef jecha. Kunis ni mul'ata. Yeroo isiin manaafaa tottolfattee gabbaate bakka ittiin tolu takkaa kophaas akka deemtu hin hayyamu jechuudha. Kasadaffaa hinaaffaadha. Inni hinaaffaan kun dhoksatti kan inni dhooysaan tan biraa qabaachuu danda'a. Kanaaf waanuma ifiif raawwatu isiinis akka raawwachuu ta'uu dandeessu jee waan amanuuf jecha cubbuu mataasaa isii irratti tuula jechuudha. Kan waan godhamaati jechuudha. Yeroo takka dhiirti waan akkanaa godhuu dandeessu jechuudha. Akkuma namnii fi waan hin taane godhu nama kaanis waanuma hin taane godhasa jechuudha. Maali? Ilaalcha jechuudha. Ilaalcha shakkiirraa kan ka'e jechuudha. Saniif jecha hinaaffaarraa kan ka'e haa godhu jechuudha. Duba haalli kun uumame haala bilisummaa kana akkamitti bilisummaa dhoorkata akkamitti? Fakkeenyaaf egaa mirgi wanni mirga bilisummaa si sarbaa sun eegate akkamiin dhoorkata? Hundi sirraa fokkise jeeni kana hin uffatin sirraan bareedu jee irraa baasuu barbaada jechuudha.
ija dhiira biraa sodaate jechuudha. Kanan dibatin sanin godhatin jee cinqe jechuudha. Iddoo hundaa'u isii faana imale jechuudha. Isii faana deema. Bakka isiin deemtu cufa jechuudha. Yoo isiin gabbaate illee wayiin bitaddeette takkaa magaalaan waa bitadda kuduraa fi waan akkanaa uffata illee bitaddeette akka nama isiif yaade anaatu sirraa bitaa taa'e mana ja'an jechuudha. Kun cufti sanirraa kan ka'e akka itti bilisummaa sii dhorku jechuudha. Waa'ee isiin qorata dhiirota wajjin isiin hojjettu wal qunnamtii qabdu ni jibbe jechuudha. Hojii isaa dhiisee achi faa dhaqee isii to'achuu faa yaala. Hiriyyuma siitu ammaas dubrallee dhalaa dubartii hiriyoota sii naggara galchan jee isaanumaa jibbe jechuudha. Dhiira mana dhuftee kanatti elektirika biila waan akkanaa gurtu tokkumaayyuu dhuftee mana isaa akka waan ni gootu hin fadhu jechuudha. Ati hojii dhiisii an halkanii guyyaa dalageetiin si fidaa waniin an dalaguu si gaa taa'i usii jeeni akka nama isiif yaade isiinis akka nama wajjin waliin qunnamne adda kute jechuudha. Isiin amkhara osuma hojii fi siyaaddu osuma tattaafattu dhaluu qabna jaan amma. Kisee dhaluu qabna jeen akka fadhii malee deessu godha. Akka fadhii malee deessu eega dhalattellee akka isiin kaatee gadi hin baane osuma hoosisaa jirtu ammaas kan biraatti daballa jee lama haa godhannu jee manumatti hambisa jechuudha. Akkam ta'uu qaba duba haalli kun uumame akkam ta'uu qaba. Isiin manni godhuu qabdu amanamtummaa ta'uudha. Yeroo hunda waan inni si shakku irraa fagaachuu jaalala isaaf qabdu itti agarsiisuudha. Wantoota amanamuu kee dabaluu danda'u raawwachuu waan silaa inni si amanu daran isaaf amanamaa ta'e isii mariisisuu isa mariisisuu jaalala kee ergatti ittiin qusanne jaalalatee eegatti hin qusanne waan inni si shakku kamirraa bilisa ta'uu qabda. Ammaas bilisummaa kee kan dhorku yoo ta'e akka gochaa akkanarraa tasgabbaa'ee of sirreessu yeroo inni miraa gaarii keessa jiru afaan jaalalaatiin itti himuun gaariidha jechuudha. Kiisi osoo inni miraa bareedaa keessa jiru itti himuun gaariidha jechuudha. Kasadaffaa jaalaltii isaa osoo itti hin hir'isne shakki kamirraa qulqulleessitee wajji mari'attee arra boru fooyyeessitee yeroo hedduu lakkooyte. Ammaas inni sunuma bakkuma ati haala haasawite sunitti yoo deebi'e sana achii booda siituu filata jechuudha. Filmaata lameen takka hojiitti fufuu takka adda dhaabbachuu jechuudha. Sagantaan kiyya har'aa kana fakkaata. Laayikii fi sheer godhuudhaan na hordofaa. Ani olaanaa Dr. Olaanaa Ahmed galatoomaan isiniin jaa nageetti.